jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanalii koo har'a kan hojjennu kana kan fakkaatu hanqaaquu kan fakkaatu garuu hanqaaquu miti toofurraa hojjetama isa akkamitti akka hojjennu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa isa dursa garuu warri haaraa taatanii subscribe akka gootanii kabajaan isiniin gaafadhaa. Akkasumas erga subscribe gootanii booddee ishee mallattoo notificationii tuqaa ishee oolettu tuqaatii ishee bilbila fakkaattu isa booddee viidiyoo haaraa isin gadhiisu yeroo hundumaa dafii isinitti qaqqaba jechuudha. Warra na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii like, share, commentis kan naa gootanii hundumti keessanii hedduu galatoomaa. Egaa amma wanta na barbaachisu qopheessitanii walaa garra. Tole egaa kunooti akka argitanitti wanta na barbaachisu hundumaa qopheessee dhiyeesseera. Egaa wanta na barbaachisu shunkurtaa yookiin qullubbii tokko akkas murmureen qaba. Toofuu isaadhaan hin fayyadama. Isan qabaa mixmixa yookiin sinichoo mixmixaa fallaana shayee walakkaasaan qabaa. Qaaraa tokko akkas murmurameen qabaa. Kororimaa yookiin oogiyoo fallaana shayee tokkoon fayyadama. Kun immoo qullubbii adii fi jijibbila kan wal makee daakameedha. Isa fallaana shayee tokkoon godhaa. Qaaraa isa guddaa isa diimaasaa isas tokkoon qabaa. Akkasumas timaatimii tokko akkas murmureen qabaa. Akkasumas ashaboof zayitii immoo nan fayyadama. Amma gara jiruu isaatti deema. Egaa toofuu kana egaa extra firm yookiin super firm jedhu bitaa. Erga isa bittanii booddee egaa bishaan qabaa. Toofuunsaa keessaa paakettii isaa bantanii egaa bishaansaa akkasii gadi naqxu. Isa booddee egaa maxxashaa yookiin bireddistii keessa gootaniiti ibidda irratti xinnoo ishee hin ho'istu maaliif toofuun bishaan qabaa. Bishaansaa fixachiisuun nurra jira kanaachi ittoo yookiin soosii hojjennu keessa galeeti hin mi'aawu kanaaf bishaansaa fixachiisuun nurra jira. Akkasumas immoo boojjitoodhaanii yookiin fallaanadhaanii nan caccabsa akka hanqaaquu akka fakkaatutti akkas nan caccabsa yookiin akka nan firfirsa. Akka firfirii akkasin godhaa jechuudha. Egaa na wajjin turaagaa sirrumatti egaa ho'isaa bishaansaa fixachiisaa kunuutti akka argitanitti caccabsee akkas godheera. Magaariin ta'aa jira. Egaa isa booddee egaa ibidda koo dhaamseetanii gara jiruu itti aanutti immoo nan deema jechuudha. Na hordofa. Tole kunooti akka argitanitti bireddistii keessa zayitii fallaana shorbaa 4 kan ta'u ho'iseetanii isa booddee shunkurtaa yookiin qullubbii tokko akkas murmuree ittan naqee isa booddee sirrumatti nan bisheessaa. Isa booddee mixmixa fallaana shayee walakkaa ittan naqee badaa itti naquun barbaadu. Akkasumas jijimbila fi qullubbii adii kan walitti makamee daakamee isa immoo fallaana shayee tokkottan naqee egaa
mixaa yookiin mimmixa badaatti naqnee xinnoo masheetti naqee maaliif xinnoo masee nyaatamu teestii akka gubuudhaaf malee badaa akka gubuu barbaadu xinnoo masheeyuma akkas hootii akka ta'u malee kanaaf badaatti naquun hin barbaachisu. Egaa isaa wajjin immoo sirriitti nan bisheessaa. Isa booddee timaatimii tokko murmuree tan naqe. Egaa nan bisheessanii egaa amma sirriitti bishaan isaa fixatu hin eegu. Akkuma gaariitti xinnoo mashee bishaan isaa xinnoo ishee nan barbaada bishaan timaatimii isaa. Kanatti akka argitanitti amma nin barbaadutti bishaateera. Kanaafi qaaraa diimaa sana sila argitanii tokkosaa isa murmureetanii tan naqa. Egaa akka duraan biyya kana dafee wanta bishaatuu fi akka baay'ina jalaan bishaannee badaa ibidda isa rukuchiisu hin ga'anii. Amma isa toofuu sila waaddiniin qopheessinee isatti naqa. Sirriitti egaa chochoseetanii waliin hin makaa. Ashaboottan naqaa. Qaaraa murmureettan naqee. Amma immoo fal'aana shayee kororimaa yookiin ogiyoo kan daakame isattan naqaa. Egaa sirriitti wal makeetanii kunooti nu ga'eera jechuudha. Hanqaaquma fakkaata garuu hanqaaqu miti. Egaa akka argitanitti baay'ee mi'aa. Hoppiin jaallattu jedheenan abdadhaa. Egaa daabboodhaanis nyaatamuu hin danda'a. Akkasumas immoo buddeeniidhaanis nyaatamuu hin danda'a. Egaa hin jaallattu jedheenan abdadhaa. Yoo jaallattan immoo like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanutti immoo amma olaa garrutti ulfaadhaa isiniin jedhaa. Bye.